Maali hoo amma dhuftaa maal taate haga sa'aatii kanaa sa'aatii dabarsite pireediin kun dhumuu ga'e amma sa'aatii kanatti haga ammaa maal eegda amma seenuun hin danda'amu deemi waan hin danda'amne. Dhiifama barsiiftu namicha tokko qarshii 100 jalaa baddee karaarra ture sanii fi dhiifama naaf godha. Tole qarshiin 100 yoo badde si maaltu si galche haga ammaa barumsa dhiistee karaarra turuu qabda moo namicha wajjin barbaadaa turte haga ammaa qarshii? Lakkii barsiistu qarshii 100 badde sana anatu luka kiyyaan irra dhaabbataa ture saniif akka itti deemu dhabee namnis achitti wal ga'ee namicha fi maallaqa qarshii san suqaa ture anis qarshii 100 san irra dhaabbadhee waan jiruuf akka itti deemu dhabee haga ammaa ture dhiifama. Hayyee duuba amma maallaqa san fiddee dhufte moo akkam goote moo namichaaf kennite moo qarshii 100 san fiddee dhufte? Gaafii akkanaa maaliif nama gaafattan barsiistu fideetiin dhufe ka achi ture akkamitti dhiisee dhufuu danda'a? Dirqama ka achiin luka kiyyaan irra dhaabbataa oolee haga ammaa turuun kiyya maallaqa san fidee dhufuuf waan ta'eef akkamitti dhiisee dhufe jettanii yaaddani. Tole amma gaafii si gaafadha sababa ati turtee dhuftee fi adabbii gaafii tokko si qopheessee jira gaafiin irraatis gaafii herregaati gaafii kana yoo deebiste ni teessaa akkana ta'uu baanaan gara maatii keetii deemta jechuudha. Wow barsiistuu waan feetan na gaafadha ni deebisa duruu na beektanii kilaasii keessatti tokkoffaa bayaa har'ammoo gaafii deebisuun maaliif natti ulfaata waan feetan na gaafadha. Tole gaafii amma si gaafadhu ni deebista. 5 eda'uu xaa walqixa 10 irra si deebi'a 5 eda'uu xaa walqixa 10 kanaafuu gatii xaa barbaadi. 5 eda'uu xaa walqixa 10 yoo ta'e gatiin xaa meeqa ta'a? Barnoota kana kilaasii dabre keessattis barannee guyyaa guyyaan irra deebinee hir'isuus eda'uus baay'isuus hiruus gatii xaa barbaadu kana irra deebinee barachaa turreerra kanaafuu gatii xaa barbaadi. Gatii xaa barsiiftuu gatii xaa hin beeku. Gatii xaa hin beeku waan bitamu moo gatiin xaa kun maaliif waan akkana na gaafattanii gatii ani gatii isaa hin beeku. Gatiin xaa kana dura qarshii 100 ture amma rakkasuu danda'a barsiiftuu ani hin beeku qarshii 100 natti fakkaate gatiin xaa dabaleera amma jireenyis dabale gatiin xaas dabaluun isaan oolu jedheetiin yaada. Ati eda'uus hin dandeessu jechuudha eda'uu fi hir'isuunis siif waan guddaadha jechuudha osoo maallaqa namaa kiisha namaatii baasuu fi lukaan irra dhaabbachuu ta'e. Silibu kanaaf amma deemi abbaa kee fidi yookaan haadha kee fidi kana ta'uu baannaan kilaasii kiyya hin seentu mana barumsaa kanattis barachuu hin dandeessu xumureen jira deemi amma deemi ija kiyya fuuldura. Maali ilma kiyya maal taatee galte barumsa dhiiftee maaliif galte? Nyaata si qopheessee si eegaa jira barumsa kee osoo hin xumuriin maaliif galte? Uumamee na dhiisi har'a gudii ta'e yeroo barumsa deemu namichi tokko qarshiin 100 jalaa baddee qarshii barbaadaa ture namichi achi yeroo achi ga'u qarshiin sunis lafa jirti anis qarshii sanirra miila kiyyaan dhaabbataa ture achi ture sa'aatii dabarsee dhaqe yeroo dhaqu barnoota na jalaa baratanii turanii achumaan barsiistuun gaafii na gaafatte barnoota maaliif turte naan jennaan waan na mudate hunda itti hime sana booda kanaafuu gaafii si gaafadha deebii kennuu qabdaa adabbiin kan kee gaafii amma si gaafadhu naan jette gaafii cimaa na gaafatte. Haa maal si gaafatte maaliif hin deebisinii? Waan baratteen ala waan biraa si gaafatte moo maaliif deebisuu diddee? Waan barsiisaan nama gaafate deebisuun dirqama yoo deebisuu dadhabanii yaaluu qabda maaliif dhiistee galte barnoota dhiistee galuun dirqamaa miti. Lakki yooma gaafii deebisuu dadhabe gaafii cimaa na gaafatte herrega na gaafatte 5 eda'uu xaa walqixa 10 kanaafuu gatii xaa barbaadi naan jette ani gatii xaa hin beeku xaa bitees hin beeku jireenya kee keessatti xaa bitee hin beeku. Ati yoo bittee beekte ta'e gatii isaa natti himi deemee itti hima gatiin xaa meeqa ta'a 5 eda'uu xaa walqixa naan jette kanaafuu gatii isaa waan hin beekneef ati yoo beekte naa himi meeqaan bitama gatii xaa natti himi. Yaadhamaa ani faajee hedduu oositti faajee si barsiisa ati 5 eda'uu xaa walqixa 10 yoo siin jedhani gatii xaa deebisuun akkamitti sitti ulfaata? Kana booda mana barumsaa sin dhaqxu mana keessatti dalagaa naaf dalagda arba booda mana barumsaattis hin deemtu atee fi barumsi waliif faallaadha kanaafuu asumatti hafta barsiistuunis waan balleessite hin qabdu sumaatu dhamaadha nagaatti. Maaluma na mudate har'aan tana gatii xaa suuqa deemee yookiin gabaa deemee barbaade bitee gatii isaa dabaafadhee ummaa fi barsiistuu teenyattis himuu qaba. Gatii xaa maallaqa barbaadee maallaqa ummaa tiyya jalaa fuudhee dirqama yoo gatiin isaas qaalii ta'e barbaadee bitee gatii isaa beekee ummaa tiyyaa fi barsiistuudhaanis araaramuu qaba. Kanuma wanni gochuu qabu kanuma narraa eegama. Nagaatti.